Viidiyoo yeroo dabree irratti akkuma yaadattan akkamitti karaa salphaan bilbila jaalallee teessanis ta'e maatii kamiyyuu haala salphaan akkamitti to'achuu akka dandeessan yookaan ammoo jalatti laftanii waan inni haasa'u yookaan isheen haasa'u guutummaan guututti akkamitti bilbila keessan irratti akka dhageeffattan ilaallee turre. Guyyaa irraa garuu akkamitti namoota nu xalafan san akkamitti beekuu akka dandeenyu fi akkasumas namoota haala sanii nu xalafan akkamiin of keessaa baasuu akka dandeenyu viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan isin agarsiisa. Viidiyoo kana step isaa osoo skip yookaan ammoo irra hin marre guututti akka daawwattan abdiin qaba. Viidiyoo irraa wajji turtii gaarii. Okay guys, kallattumaan gara barnoota keenyatti yeroo deebinu namoota bilbila keenya to'atan yookaan ammoo nu ilaa xalafanii nu dhageeffachaa jiran beekuudhaaf koodii fayyadamna jechuudha. Koodiilee akkamitti akka ofirraa haqanii fi akkasumas akkamitti nama nu xalafu jiru yookaan nu to'achuu jiru akkamitti akka beekne karaa gabaabaan isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti bilbila keenya ni seenne yeroo kallattumaan gara bilbila keenya seennu haala kanaan nuuf fida jechuudha. Amma maal goona? Namoota nu xalafan baruu barbaannaa jechuudha. Jalqaba irratti osoo haquu hin deemin namoota nu xalafan baruu barbaannaa. Baruudhaaf koodii kana galchina jechuudha. Fakkeenyaaf urjii sulluma 60 takka sulluma haala kanaan ni galchina jechuudha. Jalqaba irratti namoota nu xalafeef yookaan ammoo eenyu akka nu to'achuu jiru baruudhaaf. Kana yeroo goonu koodii kana yeroo goonu ni bilbilaa jechuudha. Iddoo bilbilaa irratti yeroo bilbilu haala kanaan naaf fidaa jechuudha. Akkuma agartan lakkoofsi amma asirratti agartan kun lakkoofsa na xalafee na to'achuu jirudha jechuudha guys. Haala kanaan kun lakkoofsa hunda waan isin xalafaa jiran namoota isin to'ate hunda isinii fida jechuudha. Koodii tana yeroo galchitan haala kanaan naaf fidaa jechuudha. Amma maaliin godhaa lakkoofsa kana firraayin haqaa jechuudha dirqama. Kana godhuudhaaf maaliin godhaa iddoo okkeettu kana niin cuqaasa jechuudha. Sana booda maaliin godhaa amma lakkoofsa na xalafu jiru yookaan na to'achuu jiru kana haquun barbaada jechuudha. Kana godhuudhaaf maaliin godhaa koodiin amma guutuu kana sirriitti guuttu jechuudha. Sulluma gootanii 002 sulluma haala kanaan ni barreessitu sana booda ni bilbiltu jechuudha. Kallattumaan yeroo bilbiluu lakkoofsa kiyyaaf ergame jechuudha. Kun akkuma agartan erase successfully naan jira jechuudha. Namoonni na to'achuu jiru yookaan ammoo na xalafan guutumaan guututti haqamaniiru jechuudha guys. Amma mee lakkoofsa kana irra deebinee akka namni na xalafu jiru haa hubannu jechuudha. Erga haqnee booda kana godhuudhaaf amma irraa okay godhee irraa deebi'a. Sana booda koodii reefuu san itti guutaa jechuudha. Lakkoofsa akka namni akka na xalafu jiru baruuf. Urjii sulluma 60 takka goone sulluma goone ni bilbilaa jechuudha. Amma reefuu nama na xalafu jiru naaf fide mee amma maal akka naaf fidu waliin ilaallaa. Wow, akkuma agartan hundi noot naan jira jechuudha guys. Haala kanaan lakkoofsa kiyya kana xalafu jiru guutumaan guututti narraa haqamee jira jechuudha guys. Haala kanaan bilbila keessan namoota isin xalafanii to'achuu jiraatan beekuu dandeessu guys. Akka irraa gammaddan abdiin qaba. Viidiyoon kiyya isin file like godhuun akkasumas chaanal kiyyaaf haaraa yoo taatan maatii chaanal kanaa subscribe godhuun iddoo bell notificationii dabalamaan isiniin jaa waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiif walitti deebinutti nagaan naa turaa.